jirtaatio? Meeshaan kun jira. Ijoolleen ganda kanaa ija si babbaafte? Way abba ija cufataniituma deeman. Yoo ija si babbaasan laal. Garta firaasha haadha isaaniitii miti kun. Ijaan dhaamsa. Abba maal haasoyta? Takka dhiirri ganda kanaa ol godhatanii na laallee. Ati dhalaa bareedduudha. Dhiirti takka sin dabartuun hin beekan. Kanaafuu siime nam takka kanas cinaa bebbee isaa miti. Saahibban isaa dhufaantuma sababa isaatti. Rakki abba rakkoon hin jiru. Anaa lubbuu xiyyaatanaaf dalagaa baase. Bareedduu akka ta'etti tana dhaluun eegumsi sii nama dhiba. Odoon akka intala abdootti funguwaa si dhale. Diila kana daambeenan kaasu waata kan sodaadhu. Abba fokkottuunis bara abbaaf bareedduma. Ammoo namni hin sodaadhu anni beektaa gurbaa arma gadii takka. Kumsaa kajaaniin itti gaafatamaa dhimma mudhii gadii san isa saniin sodaadhu. Siimiyaan deemee amma darsa kee dhiqe. Ba ca da. Ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faade, ummanti wesa kutte. Mana barnoota ijoollee galmeessuu kutte. Hai, atio hingalmee. Ture mal eegaan galmee amma mal kutaa takkaas. Tole, hoggaa barnoota kee fitte maal ta'uu barbaadda? Anakkiin ta'uu fedhu akka Dooktar Abiitiin biyya bulchuu fedha. Akka Dooktar Abiy maaliif ta'uu feeta? Akkuma isaatti bulchaa biyyaa ta'u. Haadhatii gaagwaan bilbiluuf bilbilisii cufaadha. Silaattiin haajamee ture. Mee bilqiisaa biraan bilbila gumee kanti bilbileen kaaftuu maal akka taate hin beekne. Laala. Hello? Siin dhagaya? Anis akka gaartii si dhagaya. Garuu akki kun gaaruma? Maalin balleessee? Hay maalin balleessee naan jettaa? Bilbila ta'ee meeqaan si cafaqee. Moonaa dhufee sii kaasa? Yaaboo dhiifam. Mooraa keessaan ture. Ammaa akka tasaa guun ol seene bilbila iyyuu harkinaan kaase. Duuba amma akkami? Niin dhufa moo niin tura? Yaaboo xiqqoo naaf obsi. Abbaan xiyyaarra mooraa keessaa ispoortii dalagu jira. Hogguu inni deeme anaas sii bilbila. Abbaan kee maal ta'arra? Duraan salaata subii booda ispoortii dalagee sa'aata akkatti warra yeroodhaan karaa hojii seenu har'a dhiiroo maal dhagee? Dhiyoo kana namaa waa himeefiinsaa akkanuma shakkii ija keessan alaala. Hayyee siin eegaa. Garuu gaara biijee na fardeessi har'a akkaan si bira dhufu ni beektaami. Eelaan xiqquma naaf obsi siifin bilbila. Hayyee. Bishaan ayyaan dhugaa garaa if qabbaneessi. Garuu bishaan ayyaan jennaan wayii na yaadachiifte. Dhiiroo maali wanni yaadatte? Namni nyaata nyaatu, habarcaa taa'u, ha imaltuu deemu. Walumaa galattuu dukkaana hunda gaareete. Bishaanuma ayyaanu namni bishaanuma ayyaan kana dhugaa. Iccitiin isaa maali yaaboo? Hai, iccitii kanan beektuufi? Lakkii numaan beekaa. Gaafumaafis si gaafadhee bara. Kan ayyaan hoggaa bitattu galiinsaa hangi takka masgidaaf gala. Hayyee. Irra guddaa warri achi keessa hojjetus ijoollee teenya. Hayyee. Walumaa galattuu uummata keenya gargaaraa jira. Tanaaf namni irra guddaan dhuga. Fannoo ajaa'ibaa naa himte. Ammaan tanaaf fuula kiyya dura bishaan ayyaani jira. Sanumaan dhuga haa. Hayyee nageetti. Si bira dhufuuf ni deema maali nageenyaan jechuun? Hayyee tole. Dafeetii siyaamaa afaanaan jechuu qabda malee. Tole hayyee. Haaya. Abbaan si mana keessa jiraaf. Kamitti akkana yaamtu kaasii beeka. Alaawaameet kan dhagaya. Mana keessa bikka meeqa keessa dubbiin tana dhugaa ta'uu si mini ilaala. Intala ta'e dardar hedduu barbaadan aan jaan. Mee har'a dardaruma isin mana keessa fiddu san
taa'eetiin dalagaati jedhiisee as taa'ee eeggadha. Harawaan saddeetiin Rabbiin beektaa gurra lama wanni si kenneef akka ati namni hoggaa waa sitti hime gurra takka qofaan dhaggeeffattu osoo hin taane kan nama lammeessaa sanis gurra kaaniin dhaggeeffattee ichi booda murtii akka kannituufi. Maal jechuu keeti? Wanni niin jechuu barbaade waan biraa osoo hin taane dubbii namaa dhageessee naan loluu hin qabdu anas dhaggeeffadhuu siin jechuu fedheeti bara. Haa amma an siin hin loole si gaafachuutti hin jiru. Beeytaa maal seete ani dhugaan siin jaa dhugaa keessa kiyyaa namni niin itti himadhu waan hin barbaadus irraa kadhatu qofa waan ta'eef jecha dhugumaan siin jaan si kijibeeti siin beeku. Ni gaadhaaf an dila kana hunda si waywaachisuun feene. Ati tun siif hin galtu maal jee akkan siimu siin beeku. Ulaala dha'u jiranis. Abbaa kiyyaa. Abbaa kiyyaatu hunda. Haa abbaan kiyya dalagaa deemanaan hin jenneeti. Duraan ganamaan deema. Wayi mashakaa antanaan dura kabata seeneetiin ukkaamame arraboota kabata seenu ani bakka biraan ani malee. Hayi. Dafi ani amma kabata seenuu hin danda'uuti. Dafi bootaan ayi jiri bakka itti dhofadhee boo. Mee isaan seena. Eessa? Asii yoo nu dhufee hoo? Eessaan baana? Abbaa malee eenyu akkanatti akka dadheebi'a qasama na qasha. Inni hin jirreef hin akka dadhawa malee silaa dhukkee nu kaasa gabbeeti. Ati? Anaa bara. Taraa dabrees kabataan seene arraas sagaraan seene kunoo cincaa keessa sagaruma akkana cincooytu takka argeen beeku. Hayi teeknooloojiin guddattee jirti namni sagaraa waayirlasaan fayyadama jennaan isaan daayirektii boola daayirektii. Wayi abbaan isii dhufe moo hin dhufne eenyu kun yaaboo eenyu kun. Obboleessa moo ilmaateeraati? Wayi nama ta'een beeku. Ilmaateeraa ta'uun dhabu yaaboo. Wayi akkamittiin baha cincaa kana keessaa fajaan na fixxee. Funyaan nama daawee nama Oromoo deema. Wayi. Garuu akka duraanitti saffi jettee kaatiin irraa hin banne maaltu akkasii dhibeessee hoo? Hayi ati dhufa jeetiin tottolfachuu jira kaa. Intala dhalaatii fi aarri hara bahuun hin dhabuu baanan sanii. Dhuguma kiyyaan siima. Siif jechuma malee wanni biroo takka hin jiru. Galatoomi naacha tottolfachuu keetiif. Garuu qabeenyi dilli kun dachii teessanii fi mana kanaa fi akkanatti hojiileen dilli akkanatti lafatti haafuu jirtu kun nama dalagu dhabiinsarraayi. Abbaan kee sila hariifate qabeenya kee kana hunda na dhaalchisa ture. Waa'ee kanarra yoon isaa ijoollee mareedda akkamsi fakkaataati. Ati haasoo qabda boo. Akkam? Obboleessan qabdu bilkii isaanii moo hojjeta bulkeetaati. Lakkii isallee soo yaaboo. Afuulli isaa naa mul'atu eenyu akka ta'e beeku. Garuu gama duubaa kanaan namaan beekuunsaa. Bilkii isaa ajaan na bittee koon na baasa kaa. Ammoo isaa dhufeensaa. Wallaahi wabillahi harki kun harka abbaa keetii ta'uu hin dhabu. Alla mashaqqaa alla mana qabattee. Mashaqqaa maali? Takkoota maali? Tanumaan baana lakki dhisi. Duba kottu nu kaasa kammaas hin baana. Maaluma mana keessa kana turuun kun makiina tolchu jirti moo maali? Bilkii isaan baana. Mana xiqqaa sana keessa eenyu jira? Isa asuma si geessaa. Arraanumaaf godhee bara kana hunda. Qoy hoo as keessa see asuma keessa see. Aboo duuniyaa keessa akkamittiin seenaa akkamii yaadda bikka biraan aanaa dhiqaa? Bikki biroo hin jiru hundinuu ciccifaadha hoo asuma keessa see. Wayii arruma mashaqqaan na qabattee duuniyaa keessaa seenaa. Bilkii isaan baana. Maali dila kana mana keessa turuun maali hoo? Maali dila kana mana keessa turuun? Abbaa wayin dalagu jira. Dilaan iyyuu kanan dhageessu. Maalumaan jee heerfoona gurraa qabda moo harka gurra reef keessa? Siime waan kanaa lamutti deebi'iti.
Bilqisa Abba. maali meeshaan as taa'u kunoo Abba amaanaadha. Namaas kaayate keessummaa. meeshaa namaa asin kaayi waan keessa jiru odoon beekne meeqi baneetiin laala. Abba inni hin amaanaa namaati dhiisi. Haa mee deemi asnaafi caatana jala nin qamaati. Maaloo meeshaa namaa guyyuu as keessa waan cabu ta'uu isaa cabu. Jimaa kiyya asaas guyyuu hoolota irraa nyaachifti. Nurraa eeqime asirraan kaa waan cabu ta'uu isaa cabu. Yaawoo muqli kiyya kunis caayaadhaaf silaa bareeduma ture. Baalan irraa fixate malee way bishaan dhaba. Haayame roobumaaniin afadha. Bilqisa maaligaa kana turuun honnaaf hin sinjee hangaan sagaraa seenutti afuu baattee siimeen. ويلا خرس قرات ديما كمين تان ويلا كوم أنت أبا مالكو تصيصة أبيه أو أبي تمشات تمشات أبو سان خيرت خيسون ماسن meeshaana fidateechi kaayeetiin دوبا سكران تناب بشان قباتنا سنتو tunuu urgaytu dhabar seene amma fayyadame هايا galate قلت fitadhe هايا مشان سنتي ساتي tiyya ها فردو booni dhufaa ta'unni adeero ماجد awoo kootu hojii qabii dhiifama kootu سينجر غارا هلا كمين تان way waan wakkan ulfaat ميشو مساتيني مال تو كانوا الفاتة جاسا تندبين دبي بروت نانجل way mana way no ulfaata وي ربي نباسي سيكوف ربي باسي أنيس ربي نباسي بريا سايبغي هاي تتبسا مال جت مال كامل كي هاي مالتو أسفيدي مالتو سفيدي نانجت تاوان سفيدي نفيدي أتي هوغيو بكمان أن إجدي جتاسا هاي أفهم قلت كنيتا يرو هند سمان فجلا دد بيواني ندور رفتي وانا بودا أديرو أنا فياتي ولكتا لفني مورات أنا خيسة ولكتا لابو مي هنگانا سگرا خيسة اوكاو مي تاو أتي دنيا دانا خيسة أكما كان سيتو فيتا سلا أهو ورّي ثاني أديرو لال ور أكنتي إلك نما نياتر رنديبيني أنا سكيزيوني ننسين أربر بيشان نفودينا كتا يچو دانگنا بيتو دي أتخيا إف خبجة وفي خبجة ماني نف خبجة إفدلو اللولو ماني فكنا جالتا دي واتي نومان أنجالت ومالي نوا براتك تادين قد داسي دي سياماسمو بالكيساتي مين أدقي أن سوا مالي أمان تنخوتو أستايسين إنجاني تكا أني سجيتي يسي أس أولين بيو الرمو سببان إتو أولين قبا dhugumattu abba maaliif akka asoolte naaf hin galle intalti tee dhiira heddummaatti jaanii natti haasoon mixirqishoo akkas taate garuu immoo an haasonomaan dhage'u atu akka asoo namaan dhageenye akka gaaritti hin beeka abba amma immoo wanniin siimu intalti dhalaa takka kabajaan siidhaa waa lama lameen tamiyoonaan jette hofasiitii fi hoflasiiti kabajaan si guddaan abba silaa guyyoo akkanumatti finna qabdee noojin haasoytee nogorsite jijjiirama guddaan fida ture yeroo ammaatti waa lamaan guddachuu qabna lameeni takka diinagdee hin guddannee talammadaa'oo barnootaan guddannee addunyatti dabalamuudha galatoomii abba anis daldalaadha diinagdeeniin jabaadha atis barnootaan naa jabaadhu naa cimiyaan talatii na boonsi
ifis boonsi. Aboo kiyya atiillee jetteetti harkanatti ol kaaftaa jira. Dhugaan siin jaarala ilkee teetirraa ceekuu yoon hin cabsine annamaa miti. Atiitiitu ilkee tiraa ceekuu cabsa. Wallahi wabillahi an kaakee keetii makiinaa guutuun dhiyeessi garsiisa. Ati jechuun bar nama poolisaa nama birraa dhorku bar hin beektu. Amma maali sila rakkoon ta'eeti? Naga dhiista moo naga din dhiiftu? Si gadi hin dhiisu. Maaliif si gadhiisa? Hai maal taate qeeroo? Kana kaa jazbaa bakkuma namni daddeemu malee hin daddeemu naga dhiisi mucaa. Ibtu lolaa warqun gaddaafaa ta'uu deema solloqaa. Ish. Dhugaan siin jaarala. Awwa takka ishee. Aboon irraa dhaabbadhu. Mee tasgabbaa'ame? Gaarii si goggodha. Nama jiree amman Mee dubbadhu. tasgabbaa'ame kutakka. Hai ibtu lololiin gaa waan ifi balleessitti ibtu lololiin. Aboon haala. Mee dhaabbaame? Mee tasgabbaa? Mee maalirra wallolu jirtan jee isin gaafadhu isin lamaanuu. Waan irra wallolu jirtan niin beeka. Waan faayidaa takka hin qabneet irra wallolu jirtan. Aboo dooniyaa keessaa baatee mee firraa dheerukkee. Boo ati kiyyaa laal mizaana hantuuta takkaatuun taatu michi jeerii balaa. Aboo silaa mizaana ta'een dooniyaa kana keessa awwaala maallaa isaa tana. Ish. Kaabaa kibbaan bahaaf dhiyaan tokko ta'anii sa'a wal dhageenii wal jala deeman kanatti waan faayidaa hin qabnetti isin walloluun kun isinirraa gaariidha. Qeeroo akka keessanii tana qeeroo biraa warri maqaa arrabsiisu. Qeeroo nuti beeynu tan nama wallolte wali araarsitu. Rakkinni hoggaa jiraate rakkina san kan furuudhaaf furmaata taatu malee qeeroo ifiif walloltee biyyaas jeexu miti. Qaanfadhaa kun isinirraa qaanyii guddaadha. Saree walloltu waraabessa ofirraa dhorkitu jette Oromoon. Atis taatu barnoota kee addaan murtee akkanumatti teessee dhagaa uwwisu jirta. Amata meeqa? Muree kursii dhagaa fi kana uwwisuu ganda keessa taa'ee. Amma gaasii naayii mujjiraani dhaabisee naasoosaa. Sha'atoo. Ani maali? Yoo kiyyaa eebbifamteen soo. Amma bar beeksisa akka dorgomeetiin amma gaa dalagaa eegaluuf hin deemaa xiqqoo booda. Hanga yoon beeksisa eegaa oolta. Hai hujii ummachuu wanti jaan takka ni jirti. Hujii ummachuu qabda. Mee fakkeenya fudhadhaa qeeroo awwadaa'ee fi taharar birraa fi idris fa'a walda'ee bareentoo ijaaranii ififis gurmaawanii lubbuu isaanii irra dabaranii namaafillee gargaarsa tahaa jiran. Ummata karaa kana osoo agartanii mee isin ammaan tana sa'aa kana keessatti asitti wal jeequun kun maal barbaachisa? Isaan abbootii qabeenyaa gurguddaa cinaa jira beektaa akka isaan jaarramanii akkanatti sadarkaa kana gahan ka godhe isaani beektaa. Amir Idrisii fi Maamad Saalaa isaan hedduu qeeroo gargaaru jiran beektaa. Nutis akkanatti abbootii qabeenyaa nu gargaaru. Aroosanii miti amma wanni guddaan yaadanatti jiru maal ni beektaa? Amma gisee ol dheenee ilaallu abbootiin qabeenyaadhaa qeeroo gargaaru jiran. Qeeroo gargaaranii waan hundaanuu cinaa dhaabbachuu jiran. Garuu bikka hedduu irratti namni akkanaa kun hin jiru. Maaliif isaan irraa fakkeenya fudhannee gisee hedduu sammuu dhiyeessanii inni jiru kanaan? Nuti sossoo qabna boo. Dhugaa keeti. Aboo galatoomi guddisnee si galateeffannaa. Dhiifama garuu irraa artis. Caccabsaa aboo ani gaagaraanti siin oduun qabu dhiifama naa godhi bakka. Akkana kun qeeroo jechuun. Maal likkiti sanafan jee kaa'oo. Moo waaran ta'a. Mee waliin marama. Aboo on fiigaayi. Gisee itti bara saayiba kiyyaa warni hin jaada gisee itti bara garuu lafeen na dira jeeti. Namni ringaasuuta. Teedis daranii boos nurraa. Aboo ati hedduu si galateeffanna gaa'oo. Galatoomi ati. Hayii galatoomaa isin. Obboleettii akkanaa qabaachuun gaariidha. Hayii. Reefu barra mana dhufeetiin si dhabe. Dhageetiin jira akka dhuftee na dhabde. Barre. Liqii barbaade dhufteemi? Liqiillee akkasi dheerattu osoo hin taane liqii guyyaa lamaaf sadii keessatti deebitu ni jiraami. Sanumaaf Dalagaddu harkaddu ii? dalagadhee banii Abbatu haa hojjana. dhaabbu haasa himiya. Furaadha duniyaa. Galatoomi bilaytee waan hedduu nu yaadachiiftee boguddisnee si galateeffannaa. Hin kokofni namni waan biraasaa. Caalaa keenya maal akka maraataatti daawwachaa kofalu jirta. Yaa caaltuu teenya diraamaa afaan Oromooti kan ilaalu jiru kottu taa'imee ilaalime. Way diraamaa afaan Oromoo akkamitti argachuu dandeessi? Diraamaa afaan Oromoo argachuudhaaf dura YouTube banteeti. Haaya sanboodoo. Dirree Wood irra barreessita. Ittiin barreessaa sanboodoo. Irra barreessite. Subscribe hajjoo kana siif agartee miti laa? Sanuma gisee xuyite. Qaxxita fiilmii afaan Oromootiif baacoolee adda addaa siif jechuudha. Hanga amma kaalagaatiin afaan banee ilaaluu ture.
ningowom arramboda direwud bane subscribe gode drama affan oromo laal ana qofa mitille akka iroyonni khiy hundi direwud laalani subscribe akka godan isaan hunda ittiin him direwud subscribe qofa godudaan nu gargaara Rana barento yalman oromtija nakotenya iko tokuma korija awasni waltahe gamtala bagaye marakata muran rakojelawe toko ma oromon tokuma oromon tokuma Tokuma, Urmani Tokuma. Kutapinan